Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni kabajamtoota fi hordoftoota keenya akkam jirtan baga jiraattan isin jira. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya reefuma alaa useenu jira jechuudha kabajamtoota kiyya. Manan turre alaa yeroo seenee xiqqoo turee wanna alaa jechuudha viidiyoo arge. Viidiyoon sunis waa'ee maalii yoo jettanii waa'ee caaltuu jechuudha. Caaltuun haga mana kana baate guyyaa 5 akkas geetteerti jechuudha. Amma ammoo dhugaa dubbachuudhaaf dawalee fillee ture telefoonni isii bilook na gooterti bakka isin jirtullee quban qabuun ture mana ba'uu isii malee caaltuu namni mana bayi jedhee deem jedhee hin jiru jechuudha. Ufuma quuftee mana baate jechuudha. An sin barbaadu mana bayi hin jenneen deemii yaani bakka biraa dhaqii hin jenneeni. Namni akka wal lolu akka jaarsa jaartiin waluma loltee jechuudha. Normaalii akkuma jaarsa jaartiitti xiqqoo wal lolle sanumaaf kaatee mana kuttee jechuudha. Erga kuttee booda guyyaa 5 akkas yookaan 6 sagalee isii hin dhageenye bakka isin jirtullee quban qabu ture. Har'a ammoo mana haadha sobboontuu akka jirtu viidiyoo isiif haati sobboontuu waraabanii chaanala caaltuu irra gadhiisa wayii arge jechuudha. Achirratti argee alhamdulillah baguma jiraatteeyyuu jedheetuma callisee jechuudha. Maaliif yoo jettanii isii tanaan mana bahin jenneeni mana ariine namni akka wal lolu normaal akka namaa wal lollee an aariidhaan yeroo hunda yoo anaaf isin xiqqoo walitti arru waraqata keenya nakkeenne akkas naa godhe waan jettuuf waan biraa sun dubbatti waraqama isii faarsitu kana jecheriituma fuula irra darbee jechuudha. Aareeti sanillee an ofii godheeti miti isimatu akka waan san an godhu dirqiin akka waan san godhu kana godhe eenyu isimaa jechuudha kabajamtoota kiyya. Waan akkasii erga godhee ka'eetiin booda isiin kuttee ergasii bakka isiin jirtu osoo quban qabaatiin har'a viidiyoo san argee jira jechuudha kabajamtoota kiyya. Walumaa galatti baga nagaan jiraattee baga bakka jiraatutti illee jiraattee isin jedha walumaa galatti. Waan biraa ammoo waan na dhibee jechuudha. Waa'ee haadha sobboontuuti jechuudha. Wannummaan na ajaa'ibu tokko yoo jiraate namni akka nu beeynutti asittis ta'ee biyya kamittuu iddoo kamittuu jechuudha. Namni immoo wal lolaa erga namni wal lolee ammoo nama sanillee kan wal araarsu maalidha ilmoo namaati jechuudha. Ogguun isiniin jedhu amma viidiyoo san dhageeffadhee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ofi gaddee haadha sobboontuu namitti haadha sobboontuu jedhan sanittis ni gaddee jechuudha. Silaa dhugaa dubbannee isiin miidiyaarra ol baatee waan akkanaa kana argite haasa'u sun taane osoo ilma namaa yookaan intala namaa taate isiin jechuudha. Intala namaa osoo taate guyyama caaltuun asii aartee anaa wal loltee achi dhayite san isima san qabdee mana kana fiddee jechuudha. Rakkoon keessan maali jettee fiddee asitti waliin nu araarsuu yoo dandeette waliin nu araarsuu qabdi malee guyyaa 5 obbira bulchitee sanuu as jirti akkana jirti osoo hin jedhin calliftee kaatee guyyaa barbaadde immoo ol baatee ati akkana ati maarroodha namichi sun namicha akkasiiti ati maarree akkasiiti yaa jara keenya an dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko na ajaa'ibdee jechuudha. Ni arrabsa jedhee dawalee telefoonni isii cufaadha. Arrabsuun kam osoo argaan dhugaa dubbachuudhaaf an lubbuusii baasaa kabajamtoota kiyya. Maaliif yoo jettanii namni akkamitti jaarsa jaartii wal lolan of bira keettee sanuu ol baatee miidiyaa irratti inni dura akkaan ati maarree akkaan dubartii akka caaltuun argattu dubartii akkas maarree akkas hin taatu. Wannummaan kana jechuun isii geesse maalidha kabajamtoota kiyya. Namitti haadha sobboon san biraa yaani viidiyoo kana yoo argitu yoo dhageettu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroodhaan of kabajite kabajaa of godhatte caaltuu bakka siin sibira jirtu sanii fiddee asitti mana isiitti ni deebiftoo ta'e ni deebifta yoo ta'e walii galle hin deebiftu asuma ofuma bira kaa'ee miidiyaa irratti uuma argee nama kaanitti miidiyaa irratti bahee addunyaa kana guutuu dhageessaa yoo ka jettu taate akka itti wal gaafannuu fi akka waa hunda itti si gaafadhuu fi akka dhufee gurra isii qabee mana sanii harkisee gabbaasu anatu beeka jechuudha. Garuu atillee itti gaafatamummaa rakkoo wayii yoo sirra gahe yookaan ammoo ijoollee kan kee maatii kan kee irrallee rakkoo wayii yoo waan gahu taate itti gaafatamummaa kana fudhadhuutuma danda'iituma isii san of bira kaa'e. Sii galaami ana waan biraa dubbachuuf miti an siin geenne an siin tu'ine waan kan keenaa soofne ana ol bahee akkana taa'e siin jenne ofii dubbii barbaaddattee ol baatee miidiyaa irratti ani akkana ani maarreetiya obboleettiya maarreetiya ani jechuu eegaltee mire
jaartii nama bira kaanii wanni akkanatti wama argan haasaan yaani hangaarinatti fakkaatu. Kanaafuu ana moonni jechuu barbaadu walumaa galatti waan biraati miti. Caaltuu wallollee wallollee anaafisi wallollee ra dhugaadha. Yaani kijiba naasuwan dhugaa malee. Erga wallollee namni nama wallollee walumaa araarsee walitti deebisa jaarsa jaartii yoo dhugaan ka isii yaaddu ta'e mush anaafi miti. Yoo dhugaadhaan caaltuu saniif ka yaaddu wayii yaani hin yaada xiqqoo mallee yoo ka jettu taate caaltuu fidii mana kanatti deebisi. An caaltuu durallee manaa bahi hin jenneen deemii hin jenneen si galaami akka namaa wallollee walitti aarre manaa baate deemte. Atammoo ka achi teettee tirfii akkana maarree akkas ta'ee inni nama akkanaati inni mujirima inni maarre ka jettu taate antana ofis hin dhiisu. Si galaami anammoo naa biraatii miti an akka eenyuun ta'e ni beekta yaani tolchitee beekta jechuudha. Si galaami waan atamma shiraatamma xiqqoo ati dalagaa sana an akka dhibba godhee akka si deebisullee ni beekta. Kanaafuu osoo dubbii biraa yaani amma dabaltee yaani wanni biraan dabalamin rakkoon biraa osoo hin dabalamin ana moonni jechuu barbaadu maalidha nagahaan fiddee mana kanatti akka deebiftu. Yeroo torbee takka hin geenne keessatti jechuudha. Torbee takka yeroo hin geenne keessatti nagahaan fiddee yaani anatu balleessee dhiifamaa jettee isiif mucayyoollee akka fitar qabdeeti mana kanaan naa deebiftu barbaada tokkoffaa. Si galee hin ta'uu mana kanatti hin deebisuu wama fideyyuu haa fiduu ka jettu yoo taate ammoo waan si eeggatuuf waan borru yaanii waan ta'uuf deemuuf itti gaafatamummaa fudhadhu. Waan fedhellee yoo dalage anillee itti hin gaafatamu. Seerillee nan gaafatu jechuudha. Maaliif seerillee jaartii namaa jaartiitti ana jalaa baaftee obbiratti waan miidiyaa irratti waan hin taane maqaa na balleessu seerillee yoo waan fedhe yoo balleesse jechuudha seerillee nan gaafatu jechuudha. Yoo seeris waan na gaafatu taate dhugaa jiru yaani ragaan si biriirti jechuudha viidiyoo mati waraabdisanii. Situ yaani na tuqeemi malee an lafaa qe'ee waan kan kennaa sumne jechuudha. Caaltuu atillee dhageettee yoo taate yeroo torbee takka hin geenne keessatti mana kanatti deebita haala wasaala. Mana kanatti hin deebitu booda ammoo ani itti gaafatamummaa fudhadhu. Anamma caaltuu manaa deemee jedhee amma ol bahee miidiyaa irratti hin bahu yookaan ammoo mana qollofadhee yookaan ammoo gandara olii gad deemaa caaltuu na jalaa baddee maarree eessa jirti jedhee an si barbaadu ibsaatiin qabu. Si galaami. Kanaafuu mana keetitti kootu ol deebi'e. Yoo kun hunduu nan ta'uu hin barbaadu waan jettu taate ammoo yeroo torbee takka hin geenne keessatti awwaan ta'u si galaami. Ufumaa illee keessa na qaarta. Illee keessa nan galchina. Anammoo eenyuun akka ta'e na beektanillee eenyuun akka ta'e namni kamuu na beeka isinitti illee garsuu danda'a qabatamaan. Yeroo torbee kana keessatti hin geenne keessatti mana kan deebita haala wasaala. Hin deebitu jaartii biraa fuudhee mana kanatti yoo an galche akkanan beekon adima sitti hima. Jaartii biraa fuudhee yoo an mana kana galfadhe haadha takka jala sagaltu jira jedhan. Kanaafuu amma caaltuun deemteef hajjiin rakkatee yookaan waa wayii ta'ee yookaan immoo hin ta'a jettanii yookaan waa yaaddan taate atiif haadha sobboontuu illee jechuudha. Dongora guddaa akkasii jirtanii jechuudha. Maaliif an waan akkasii an waan xiqqoo sana kiiloo irra hin ka'inne si galaami. Kanaafuu tuun deemtu tama biraatti dhufaa jechuudha. Tuun deemtus tama biraatti dhufaa jechuudha. An kana waa takka cinqamee hin beeku waan akkana kanaaf. Isin galaami. Namoonni akkana kun naaf haaraa mitis. Kanaafuu guyyaa torbee hin geenne keessatti yoo hin deebita ta'e deebii yoo ammoo hin deebitu ta'e booda ammoo itti gaafatamummaa yaani ana wanni na galchu hin jiru. Si galaami yoo dubartii biraa fuudhee mana kanatti yaani ofii diddee biraa baatee mire mana kana galfadhee yoo nikaa godhadhee waan yaani booda ammoo deebitee asii yaa'ii godhaa akkamitti narra jaartii biraa fuudhaa akkamitti maarree akkas ta'a waan jettee yoo taate wanni sun amma kun viidiyoo kun ragaadha. Namni hunduu kabajamtoonni keenya hordoftoonni keenyallee abbaan kamuu jechuudha viidiyoo kana kun ragaadhaaf waraabaadhaan waan biraatiif miti. Booda ol deebitee akkamitti jaartii narra fuudha akkamitti kana durallee waan ja'a turte ni beektaa waan haasaa turte ni beektaa.
yeroo biyya galtisanis waan ta'aa turtini beeyta. Kanaafuu ammallee taanaan filannoo si kenneera. Daftee mana keetti deebita haala wasaala manni kan keeti hin deebitu. An akkuma isin jedhe san jaartii biraa yoo mana fuudhe an bakka biraas ofii diddee quuftee mana baate waan taateef an eenyu akka ta'e na beeytallee godhee si garsiisallee. Kanaafuu guyyaa kana keessatti yoo mana akka deebitu ol deebi. Yoo ammoo hin deebine taate waan dhufuuf itti gaafatamummaa guutuu namni fudhatu anaa miti. Itti gaafatamummaa kan fudhatu simaa fudhata sabboontuu jechuudha. Booda ammoo yeroo an jaartii biraa fuudhee mana kiyya jiruu kiyya eegaladhe irratti ol deebitee akkami jaartiin narra fuudha akkami maarru ta'a akkamitti maarru ta'a itti safara kana hin kaluuf ta'u ta'e sanii yeroo sana garraa jechuudha. Osoo an dubartii biraa nikaa godhadhee manatti hin galfanne kabajaadhaan nagahaan yeroodhaan ol deebitee mana keeteetta haala wasaala mucoo teelee naaf iddee jechuudha. Yoo ammoo kana hundaa hin godhu jette an guyyaa jaartii biraa nikaa godhadhe irraa mana kanatti hin deebitu. An dhugaa jiru sitti mucoo tiyya naaf idda bakka akka godhee guddifatu anatu beekaa anatu abbaadha. Akka godhee guddifatu anatu beekaa jechuudha. Kanaafuu mucoo tiyya naaf idda san booda akka fee ta'u mirga qabda jechuudha. Akkamiin narra fuudhee akkamiin osoo hin jiru jaartii biraa narra fuudhee akkamiin akkas na godhee akkamiin waan akkana dalagaa booda boo'icha hin danda'an. Boo'icha hin danda'u. Kanaafuu osoo yeroon boo'ichaa hin geenye osoo yeroon maarra hin geenye osoo yeroon kana hin geenye yeroodhaan mana keetti deebi. Ka booda ammoo an itti gaafatamummaa fudhadhu. Booda ammoo yeroo an jaartii biraa mana galfadhetti hin deeba jettee jennaan an sin deebisu. Sitti maa jechuudha afaan gaafa. Mana kana deebuun hin jiru. Ofii quuftee baate waan ta'eef quufa kee alama fidhatta malee as deebitee wanni ati gootu hin jiru jechuudha kan siin jechuu barbaadeeti. Haa sabboontuu illee of kabaji. Yoo of kabajuu diddu taate ammoo akka ati kabaja ofii gootuu fi akka ati of kabaju namni si godhu eenyu anaa jechuudha. Si galee. Kanaafuu yeroodhaan of biraa baase. Si biraa wanni isin gootu hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuun haadha sabboontaan an dura ani argaa isin fedhu. Akka argama isii akka feene atu caaltuun ni beekte jechuudha. Amma isii wanni fiidee isii bira dhaqxeefu akka anaaf isii waliin feene waan beektuuf malee saayibboota biraa asii dhabdeeti miti caaltuun saayibboota ni qabdee jechuudha. Maa saayibban isii bira isaa maan dhaqin haadha sabboontuu biraa maal goote caaltuun akka anaaf isii waliin feene ni beekte isii hindee jechuudha. Kanaafuu osoo mashaakilli biraa rakkoon biraa hin babal'anne baatee mana deebitaa haala wasaala hin deebi'u taanaan ammoo waan dhufuuf an itti gaafatamummaan fudhadhu ana waliin nana kun jiru booda meeshaa kee fudhaa maarree kana fudhaan hin jiru na bira. Meeshaa biraati miti baalxoo fi huccuu mana jiru kanniinuu dhufteen fudhattu mana kana. Si galaame waan takkitti wanta huccuu takkitti mana kana fuudhuu hin dandeessu. Mana kee dhuftee jechuudha. Kanaafuu namitti haadha sabboontuu jedhan tana jechuudha kabaja ofii godhe sitti mee jiran. Kabaja ofii gootoo taate kabaja ofii godhe kabaja ofii hin gootu taanaan ammoo dhugaa dubbachuudha waan takka argitee hin beekne si agarsiisuuf ta'a anummaa atti uffatuun jechuudha. Waan takka inni mujrimaa inni akkasii jettee ani miidiyaa irratti maqaa na balleessitee miree waan ansi godhuuf deemu ganaa itti dhufuuf teessa. Si galaame ganaa itti dhufuuf itti dhufuuf ganaa miila kana jiddee miila kiyya yoo ati nan dhungatiin gajjettee miiluma kana yoo ati nan dhungatiin yookaan miila kiyya yoo nan dhiqin ani arraba kanarraa rifeensa buqqisaa jechuudha. Dafii mashaakila kana keessa dafii harka fudhadhu. Caaltuun illee mana kanatti hin deebisu an daddafii of biraan baasu ka jettu yoo taate immoo an daa'imatii akka itti fudhullee hin beeka waa hunda ni beeka jechuudha. Kanaafuu daddafii yeroodhaan yoo mana kana deebisi yoo mana kana hin deebillee isii waan jettu taate immoo daddafii mana kan keetti baase. Afaan Oromoo gabaabaa takkaaf ta'a qofa beekan akkana onna qabi ganna qabi an hin beeku adii sitti maa jechuudha. Kunoo miidiyaa irratti ol baasaa yaani haasa'u jira jechuudha. Kanaafuu daddafii yeroodhaan guyyaa lamaa sadiin kana keessatti haalli itti godhe yoo kana kan goone ammoo anaafati ani bal'inaa walii dhufuuf deema jechuudha. Kabajamtoota kiyyaa dhiifama naa godhaatii nin aare dhugaa dubbachuudhaaf ni aare jechuudha.
Kanaafuu dhiifama guddaallee naa godhaa isin jedha. Yaani hojii isii namitti tanaattu nama aarsaa jiru. Hojii haadha sabboontuu na aarsinnaan waan hin taane illee haasa'e. Kanaafuu dhiifama illee naa godhaati. Maali yoo jettani namni yoo namni wal lole inni waliin nama aarsa malee sheexana jidduu ta'ee akkas godhi maarree godhi akkas ta'e maarree amma dhugaa dubbachuudhaaf akkas obbira qabdee amma akkana miidiyaarra ol baaftee faandaatu sifti guyyaa anjaartii biraa fuudhee mana galee mana kana galfadhe namni quba itti qabee itti kolfu eenyu haaruma sabboontuu jechuudha. Waa takka godhuu hin dandeessu homaa godhuuf illee hin dandeessu jechuudha. Torbee takka oolu mana keessa waliin jiraachuu hin dandeessan. Si galaami. Kanaafuu yeroodhaan mana deebise. Yoo hin deebifne ammoo waan si dhufuufi itti gaafatamummaa namni fudhatu anaa miti jechuudha. Antanuma isin jechuu barbaade. Yoo an dongoraa jiraadhe illee yaada keessan karaa koomintiitiin nu barreessaa isin jenna kamintu kiyya. Mee namni akkamitti jaartii namaa erga isiin wallollee isii bira deemte fiddee waliin nu araarsite moo obbira tursiiftee torbee takka booda miidiyaa onnaa baaftee inni duraa mujirim inni duraa akkas inni duraa maarree godhe manaa gaarii manaa akkas godhe manaa maal godhe itti mee ol baatee amma namittiin tun. Kanaafuu yaada keessan yoo an dongoraa jiraadhe si dongoraara naan jedha kamintu kiyya dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa jaarsa jaartii jidduu jaarsa jaartii namni beeku rabbi qofa malee namaa miti jechuudha walumaa galatti. Namitti nama akkana ol baatee waan argite asirratti kun nu wajjin mana keenya jiraattu jechuudha. Isinis ka jiraattu mana isiiti nus ka jiraannu mana keenya jechuudha. Mana keenya kana keessatti ammoo akka itti jiraannu anaafis rabbi waliif beeka malee namni kamuu jiruu keenya keessa waan akkaataa nuti jiru namni kamuu hin beeku jechuudha. Kanaafuu isiin amma ol baatee akkana inni mujiriima ati maarroo jaartii akka caaltuu argattu maarree akkasiin taatu kana ati natti himtu jechuudha. Argadhu anatu beeka. Ammoo dubartii biraa argattuu maarree akkasiin taatu jettu si galaami. Ani waan biraa badaan dubbisiisan. An dubbii badaa dubbachuun barbaadu. Kanaafuu kayyamtuu kiyyaa yoo an badii qabaadhe karaa koomintiitiin badii qabdanaan jedha. Isin galaami. Mee yaani roorroo akkana yoo roorroo akkanaa kun namarra deemtee dhugaa dubbachuudhaaf dhiira dayyuusa ta'uun gaarii miti jechuudha. Yoo rijaala yaani dhiira yoo taate malee yoo dayyuusa dhiiruma akkana yoo taate nama kaanii kaantu sirra deemaa jechuudha. Kanaafuu akkamitti isii waan akkana dalayditu anna aarsee malee waan biraati miti. Isiin tun osoo anaaf yaadde yookaan isin saniifuu osoo yaadde moshi isii miti biyyatti jechuudha. Jaartii yoo tume jaartiin sun haadha abbaa sokkitee jechuudha. Haadha abbaa sun qabanii mana deebisanii rakkoo isii ilaalanii akkas galchanii jechuudha. Isiin tun ammoo obbira keettee torbee takka obbira keettee kaatee har'a ammoo ol baatee inni kun akkas inni kun akkana zarraaf hin barbaachisu wanni akkanaa barbaachisu sitti maan. An ammoo tolchita nabii talle an eenyuun akka ta'e jechuudha. An simatanaa yoo ani of kabajitanaa of hin kabaju sanaan ammoo qaldiin hin jiru harka duuba siidhee yaani dhiitti shonkoraa si oofa. An cinqiin akkana bira hin jiru. Kanaafuu isin dhireessee kamantuu kiyyaa hanga xumura sagantaa keenyaatti waan nu hordoftanii baay'ee galatooma kabajaa ulfaadha isin jenna waan jiru walitti deebinaa nagaan nu tura.